Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii baatii 12 dhufan keessatti Israa'el dachee Falasxiin weeraraan qabattee gadi lakkistee akka baatu gaaffii dhiyaatee mirkaneesse. Murtiin kun sagalee deeggarsaa biyyoota 124 akkasumas sagalee mormii 14 mirkanaa'ee jira. Biyyi Itoophiyaa murtii seena qabeessa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kanarratti garee kam akka qabatee dabalatee gabaasa bal'aa murtii dhaabbata mootummoota gamtoomanii kana qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan gaxumuraatti Oromiyaa 24 News waliin haa ta'u. Kaleessa tarkaanfii yaaloo baannaa kan fudhatee humni waraanaa Hizbullah leellaa dirooniin waraana Israa'el galaafachuun beekameetti jira. Leellaa diroonii kanaan ajjeechaa rifaasisaa kan raawwate Hizbullaan gamoo hoogganaa waliigalaa isaa Hassan Nasrallaatiin lola waraanichaaf qophii ta'uu isaa ifoomsee jira. Ibsaa Sayyid Hassan Nasrallaa hordofuun ministeerri waraanaa Israa'el Yoav Galantiin ibsaan deebii kan kenne yoo ta'u, Israa'el lola waraanaa biraa keessa seenaa jirti jedhee jira. Lolli waraanichaa balaa hamaa Israa'el irratti aggaammatee jira, garuu duubatti hin deebinu jechuun dhaadateetti jira. Iraan Netanyahu wajjisiisuuf lammii Israa'el ramaduun yaalii ajjeechaa raawwachuun ishees beekamee jira. Dhiyeessaa dhaga'uu qabdan kanneen hundeeffannee dhiyaanneetti jira. Ministeerri Dhamaalaa Turkii sababa Itoophiyaan waliigaltee Somaalilaand waliin mallatteessiteen dama gaanfa Afrikaatti mudate tasgabbeessuuf marii marsaa sadaffaa aangoota Soomaaliyaa fi Itoophiyaa waliin geggeessuuf karoorsuu ibsaniitii jiru. Odeeffannoo keenyaam laayik gochuutiin jalqabaa. Yooyaa Shamaar Kafuunee kabajamtoota hordoftoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee maddeen amanamoo golee addunyaa kan baa giddu galeessaa dabalatee kan gaanfa Afrikaa bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuu waliif qoodam. Gaxumuraa odeeffannoo keenyaa tiim Oromiyaa 24 News waliin turtii gaarii. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii baatii 12 dhufan keessatti Israa'el dachee Falasxiin weeraraan qabattee gadi lakkistee akka baatu gaaffii dhiyaatee mirkaneessee jira. Murtiin kun sagalee deeggarsaa biyyoota 124 akkasumas sagalee mormii 14tiin mirkanaa'ee jira. Murtii kana dhaabbata mootummoota gamtoomanii sagalee caalmaa miseensonni gamtichaa kennaniin kan murteesse yoo ta'u, bulchiinsi Falasxiin murtii dhaabbata kana murtee seena qabeessa jechuun leellisee jira. Israa'el ammoo murtee shororkeessitoota deeggaruu jechuun qeeqxe. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii walgahii taasiseen Israa'el Gazaa fi West Bank irratti weerara seeraan alaa taasisaa jirtu akka dhaabdu jabeessee kan gaafate yoo ta'u, bulchiinsa Falasxiiniin yaada dhiyaates mirkaneessitii jira. Walgahiin dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaleessa gaggeeffame kun miseensota biyyoota 193 kan hirmaachise yoo ta'u, kana keessaa miseensonni 124 yaada kana deeggaruun sagalee yoo kennan, miseensonni biyyoota 14 ammoo sagalee mormii kennanii jiru. Miseensonni 43 sagalee kennuurraa of qusatanii jiru. Sagalee caalmaa kanaan murteen dhaabbata kanaan kennames dachee Falasxiin weeraraan loltoonni Israa'el qabatanii jiran baatii 12 keessatti gadi lakkisanii akka ba'anidha. Dabalataan Tel Aviv weerara seeraan alaa lammiilee Falasxiin irratti miidhaa dhaqqabsiisteef gumaa akka kafaltu kan gaafatu murteen kun, miseensonni dhaabbatichaas weerara seeraan alaa Israa'el gaggeessaa jirtuuf qaamota qooda fudhatan irratti qoqqobbii kaa'uufi meeshaaleen waraanaa Israa'elitti akka hin gurguramne kan dhorkudha. Pireezidaantiin bulchiinsaa Falasxiin Mahmuud Abbaas gama isaatiin yaadii murtee kana mirkanaa'uun qabsaa'ota biyya walabaa ijaarrachuu fi kanneen fedhaniif lammiilee Gazaa fi West Bank keessatti dhuguugamaa jiraniif abdii guddaadha kan jedhan yoo ta'u, hawaasni idil addunyaa Israa'el murtee kana hojiirraa akka oolchituuf dhiibbaa gochuu qaba jechuun gaafatee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri Falasxiin Riyaad Mansuur murtee kana hordofuun yaada kenneen weerarri Israa'el hatattamaan dhaabbatee gaaffii Falasxiinotaa mirgi ofiin of bulchuu kabajamuu akka qabuuf ergaa guddaa dabarse jechuun murtee kana dinqisiifateetii jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii kanatti ambaasaaddarra Israa'el kan ta'e Daanii Daanoon gama isaatiin murtee saalfachiisaa bulchiinsa Falasxiin gama dippiloomaasiin deeggarsa kenname jechuun mormii isaa dhiyeesseetii jira. Garuu dhaabbatichi murtee kana akka kennuuf kan dirqisiise hawaasni idil addunyaa hiriira ba'uun deeggarsaa fi aantummaa inni Falasxiinotaaf qabu agarsiisuu isaaniitiin kan jedhame yoo ta'u, hawaasni idil addunyaa amantaa, gosaa fi biyyummaan osoo waliin qoodiin waltajjii addunyaa irratti uummata Falasxiiniif sagalee ta'aa turuun isaa ni yaadatama. Kaleessa
walga'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti geggeeffame kanarratti murteen Falasxiinota deeggaruu kan kenname yoo ta'u michuun Israa'el kan taate Ameerikaa dabalatee biyyoonni 14 sagalee isaaniitiin miseensota murtee kana morman yoo ta'an michuuwwan Waashingten kanneen ta'an Faransaay, Finlaandii fi Meksikoon biyyoota murtee kana mormuun Ameerikaa faana hiriiran yoo ta'u Biriitaaniyaa, Yuukireenii fi Kaanaadaan ammoo sagalee kennuurraa of qusatanii turan. Biyyi Itoophiyaas garee biyyoota sagalee kennuurraa of qusatan faana hiriirtee jirti. Kaleessa tarkaanfii haaloo baannaa kan fudhateem humni waraanaa Hizbullah haleellaa dirooniin waraana Israa'el galaafachuun beekameetii jira. Haleellaa diroonii kanaan ajjechaa rifaasisaa kana kan raawwate Hizbullaan gama hoogganaa waliigalaa isaa Hassan Nasrallaatiin lola waraanichaaf qophii ta'uu isaa ifoomsee jira. Ibsa Sayyid Hassan Nasrallaa hordofuun ministeerri waraanaa Israa'el Yoav Gaalantiin deebii kan kenne yoo ta'u Israa'el lola waraanaa biraa keessa seenaa jirti jedhee jira. Lolli waraanichaa balaamaa Israa'el irratti aggaammatee jira garuu duubachiin deebinu jechuun Iraan Netanyahu wajjisiisuuf lammii Israa'el ramaduun yaalii ajjechaa raawwachuun ishees beekamee jira. Lammiin Israa'el tokko shira Iraan ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyahu fi angoota olaanoo biroo ajjeesuudhaaf xaxaa turte keessatti hirmaatee jedhamee tokko to'annoo jalaa oolfamu waajjirri nageenyaa Israa'el beeksise. Poolisii fi waajjirri nageenyaa biyya keessaa Israa'el akka jedhanitti namni kun marsaa lama dhoksaatiin gara Iraan deemuun karoorichaaf kaffaltaa fudhatee deebi'eera. Waajjiraaleen lamaan ibsa waloon baasaniin akka ibsanitti namni kun daldalaa Turkii keessa jiraataa ture yoo ta'u akka inni gara Iraan deemuu kan haala mijeessaniif michoota isaa Turkii irraa ta'anidha. Naannawaa sana keessatti masaanota kan ta'an Israa'elii fi Iraan yeroo muddamamaa keessa jiran kanattidha oduun shiraa ajjechaa kun kan dhaga'ame. Ibsicha akka jedhutti namni maqaan isaa hin ibsamin jedarbee keessaa tureem to'annoo jala kan oolfame. Shiraa ajjechaa kanaaf kan irratti xiyyeeffatame muummicha ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu ministeera ittisaa fi itti gaafatamaa nageenyaa biyya keessaati jedhamee jira. Akka ibsa kanaatti taanaan eebilaa fi caamsaa darbiim si'a lama gara magaalaa Samandag jedhamtu Turkii keessatti argamtu deemuun dureessaa Iraan Eedii jedhamu waliin kan wal arge yoo ta'u lammiileen Turkii lama gargaaraa turaniiru. Namni Eedil jedhamu Iraan keessaa ba'uu waan hin dandeenyeef namni Israa'el kun Turkii irraa gara Iraan akka deemu taasifameera jedhan. Namni kun erga gara Iraan deemeen booda Eedinii fi geessota nageenyaa Iraan waliin akka wal argan era ibsi kun. Eedin namicha Israa'el kana Israa'el keessatti sirna bulchiinsa Iraan keessaa ajajaawwan garaa darban akka raawwatuuf gaafateera jedha. Ibsi beekun mallaqaa fi shugguxii daddabarsuun Israa'el keessatti bakkeewwan namoonni itti baay'atan suuraa kaasuun Iraaniif kennuun akkasumas Israa'elota biroo Iraanitti hojiin itti kenname doorsisuun ergamoota itti kennaman keessaati. Namni Israa'el kun si'a lammaffaa gara Israa'el wayita deemetti hojjettoonni nageenyaa biyyattii namni kun Israa'el keessatti haleellaa shororkeessaa akka raawwatuuf keessumaa Netanyahu ministeera ittisaa Yoav Gaalantii fi itti gaafatamaa waajjira nageenyaa Roonen Baaren akka ajjeesuuf gaafataniiru jedha. Ajjechaa geggeessaa Hamaas Ismaa'eel Haniyyaa Iraan keessatti raawwatame haaloo ba'uuf jecha ministeera muummee duraanii Israa'el Naftaalii Baanetii fi namoota beekamoo biroo ajjeesuudhaaf karoorfame akka ture qorannootiin mirkanaa'u ibsi kun eeree jira. Iraan ajjechaa Ismaa'eel Haniyyaatiif Israa'eliin itti gaafatamtuu gootus Israa'el garuu gocha kana keessatti hirmaachuu ishee hin amannes hin waakkannes. Qorattoonni akka jedhanitti namni Israa'el kun karoora isaa kanaaf $1 miiliyoona qabdii fudhateera. Namoonni gocha kana raawwachuudhaaf karoorsaniiru jedhaman Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti mormitoota mootummaa Iraan ajjeesuudhaaf akkasumas namoota Moosaadiif adamsanii odeeffannoo akka fidan gochuuf yaadaniiru jedhamee shakkameera. Namni Israa'el kun namoota kanneen waliin taa'ee waan odeesseef Euro 15 akka kaffalameeruuf ibsi kun mul'isee jira. Waajjirri nageenyaa biyya keessaa Israa'el hojjettoonni nageenyaa Iraan lammii Israa'el kana qacaranii Israa'el keessatti haleellaa shororkeessaa raawwachuuf yaalii taasisaniif agarsiiftuudha jedhee jira. Bulchiinsi Iraan bara 1979 warraaqsa Islaamaan erga gara aangootti dhufeen booda Israa'elii fi Iraan diina waliin ta'anii jiru. Iraan jiraachuu Israa'eliif beekamtii kan hin kennine yoo ta'u gareewwan warraaqaa Hamaasii fi Hizbullah Israa'el lolaniif ammoo deeggarsa taasifti. Keessumaa sababa waraana Gazaa keessa jiru gaarreeffannaan Iraanii fi Israa'el gidduu jiru kan ammaati yoo ta'u keessumaa ji'oota muraasa asitti biyyoonni lamaan haleellaa kallattiin hin taane walirratti raawwatanii jiru. Turkiin Itoophiyaa fi Soomaaliyaa addatti dubbisuun marii marsaa sadaffaa itti fufuuf murteessite. Waldhabdee Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti mudate mariidhaan furuuf jaarsummaadhaan gidduu seentee mariisisaa kan jirtu Turkiin kanaan dura yeroo lama mariisistee jirti. Amma immoo biyyoota lameen addatti mariisisuun marii marsaa sadaffaa itti fufuuf jetti. Ministeerri dhimma alaa Turkii
hakan fidan sababa Itoophiyaan waliigaltee Somaliland waliin mallatteessiteen muddama gaanfa Afrikaatti mudate tasgabbeessuuf marsaa sadaffaa aangoota Soomaaliyaa fi Itoophiyaa waliin gaggeessuuf karoorsuu ibsan. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan waliin michummaa kan qabdu Turkiin yoota lameen gidduutti dhibdeen uumamuu ordofuun waliigaltee waraanaa dabalatee dhimmoota duratti waliin hojjechuuf waliigalteetti. Turkiin biyyoota kanneen waliin hariiroo waraanaa fi dinagdee yeroo dheeraa ture qabdi. Bara kana jalqabaa ji'a Majjirratti waliigalteen walhubannoo itti fayyadama ulaa galaanaa mallattee madda rakkoo gaanfa Afrikaatti jira. Waliigalteen kun Itoophiyaaf carraa ulaa galaanaa argamsiisa. Soomaaliyaa irraa adda baatee kan of bulchaa jirtu Soomalilaand ifamuun beekamtii biyyummaa argamsiisa jedhamee baay'ee dubbatame. Itoophiyaan sanadaa waliigaltee kanaa mallatteessuun birmadummaa biyya ishee akka sarbu kan ibsite Soomaaliyaan biyya Itoophiyaa waliin wal qollifannaa keessa jirtu Masrii dabalatee biyyoota adda addaa waliin waliigalteewwan waraanaa fi kaan mallatteessitee jirti. Soomaaliyaan haala kanaan Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuuf yaalaa jirti. Turkiin immoo muddama biyyoota lamaan jidduutti mudatee qabbaneessuuf Ankara keessatti qondaaltota biyyoota lamaan dubbisuun furmaata barbaaduuf yaalaa turte. Haa malee marichaan bu'aan hangana jedhamu waan hin argamneef marsaa gara biraa akka gaggeeffamu eegamaa ture. Mariiwwan alkallattii kanaan dura Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti taasifamanii turan karaa ministeerota dhimma alaa isaaniitiin yoo ta'u, Kibxata darbee fulbaana 17 2024 mariin marsaa sadaffaa qaamaan ni gaggeeffama jedhamee eegamaa ture. Ministeera dhimma alaa Turkii Hakan Fidan biyyoota lamaan walitti fiduuf yaalii taasisaa jiran maddooduu biyyattii kan ta'e Anaadoolutti akka himanitti Turkiin Itoophiyaa fi Soomaaliyaa sadarkaa ministeeraa fi dureetiin walitti fiduuf yaalii gootuun itti fufti jedhanii jiru. Itti dabaluunis tibba Maariyaan Kaaraatti biyyoonni lamaan qabxiilee muraasaan walitti dhiyaachuu waan danda'aniif rakkoo uumameef furmaanni argamuu akka danda'amu abdii akka qaban dubbatan. Kanaafuu mariiwwan kanaan duratti aangoota Turkii waliin malee aangoonni biyyoota lamaan kallattiidhaan waliin osoo as Turkiin dhufiin dura qofaatti arguudhaan yoo qabxii walirratti walii galarra ga'an walitti fiduu wayya kaayyoo jedhu qabna jedhanii jiru. Aangaan kunis Turkiin qofaatti mariisisuuf kan murteessite muuxannoowwan marii kanaan dura Itoophiyaa fi Soomaaliyaa waliin biyyattiin gaggeessite irraa argattee irraa ka'uudhaan ta'uu kaasan. Mariin marsaa lammataa osoo bu'aa hin argamsiisin kan xumurame Itoophiyaan sababii birmadummaa Soomaaliyaa kabajuuf hayyamamtuu hin turreefidha jechuun dubbatanii turan. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed pireezidaantichi fi aangoonni Soomaaliyaa kanis waliigaltee irraa kan ga'amu yoo Itoophiyaan waliigaltee walhubannoo Soomalilaand waliin mallatteessite sana kufaa taasifte qofaadha jechuudhaan irra deddeebiin yoo kaasan dhaga'amu. Waliigalteen walhubannaa Itoophiyaa fi Soomalilaand jidduutti mallattee baatii tokko keessatti gara hojiitti kama jedhamee tures amma baatii salgaffaa qabachuuf kan deemaa jiru yoo ta'u hojiirra oolmaa isaa ilaalchisee gammaatti kan jedhameen jiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaam odeeffannoolee wayitaawaa dhaga'uu qabdan kan sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne sumarratti goolawama. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenyataa qophii keenya like share gochuu waliif qooda. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.